Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መቃ አባ kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko አሜን። kabajamtoota jaallatamtoota maatii Waaqayyoo, ijoolleen haadha keenyaa qulqulleettii qulqullootaa, abdii cubbamootaa, ijoolleen dubroo Maariyaam, biyya keessa biyya laateessanii kan nu hordofaa jirtan hundumtiyyuu akkam jirtu, nagaa Waaqayyoo isa jiraataan isin gaafadha akkamiin turtanii, akkamiin sa'aatii kana eegdanii. Galanni Waaqa keenyaa, uumaa keenyaa, qodicha keenyaa Yesuus Kiristoosiif haa ta'u, kan isa deessee qulqulleettii dubroo Maariyaam maqaan isheellee kan ulfaatee kan ol jedhamuuf haa ta'u, ergamoota Waaqayyoo toloota qulqulloota hundumaa akka aangoo Waaqni isaaniif kenneen maqaan isaanillee kan ulfaatee kan ol jedhamuuf haa ta'u. Ameen. Maatii Waaqayyoo bakka guyyaa har'aa geessanii baga walumaan geenye hordoftoonni Firii Tewaahidoo Tiibii hundumtiyyuu baga geessan isiniin jecha guyyaa har'aa kanatti jecha sagalee Waaqayyoo waliin baranna. Jecha sagalee Waaqayyoo anaanis asitti isinis bakka jirtanitti sagalee Waaqayyoo akka waliin barannu Waaqayyoo hunduma keenya nu haa gargaaru. Jecha sagalee Waaqayyoo mata duree godhannee kan ilaallu guyyaa har'aa waa'ee soomiiti. Akkuma abbaan keenya Daawit soomuudhaan namummaa koo gadi nan deebise akkuma jedhu, nutis immoo waa'ee soomiin maal akka ta'e bifa adda addaatiin hiiknee kallattiidhaan kan isin bira geenyudha jechuudha. Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Sooma jechuun maal akka ta'e, sooma jechuun laguu jechuudha, lagachuu jechuudha. Lagachuun immoo maal akka ta'e waliin hiiknee jecha sagalee Waaqayyoo waliin baranna. Waaqayyo hunduma keenya jecha sagalee isaatiin nu haa barsiifatu. Ameen. Maatii Waaqayyoo, amantaa keessatti kennaa raawwatamu kamiifuu jalqabni soomiidha. Amantaa keessatti kennaan raawwatamu inni dursaaf inni jalqaba soomiidha jechuudha. Soomiin xiyya fayyina lubbuuti, xiyya jireenya bara baraati. Soomiin jireenya mootummaa Waaqayyoof kan nama qopheessudha jechuudha. Soomiin amantaa keessatti kennaa raawwatamu kamiifuu jalqabiidha. Garuu qofaa isaa miti. Garuu qofaa isaa miti jechuudha. Tajaajila hedduu waliin wal qabatee ni raawwatama. Tajaajila hedduu waliin sagada qabatee tajaajilli biraa sooma malee hin ta'u yookaan dhuma hin ga'u yookaan hin xumuramu jechuudha. Wal qabateetidha. Kana jechuun soomaa fi tajaajilli biraa adda hin ba'u jechuudha. Tajaajila biraatii fi soomiin gonka akka adda hin baanedha jechuudha. Soomiin adda akka hin baane isaan keessaa kan soomii wajjin wal bira adda hin baane kadhannaadha, kennaadha, kurnoodha, aarsaadha, sirna galatoodha, jaalala, obsa, jilbeenfannaadha, kadhannaadha, Waaqayyotti dhiyaachuudha, Waaqayyotti boohuudha fi kan kana fakkaatan wal qabatee soomii waliin xiyya fayyina bara baraati. Xiyya maaliin jedhe? Xiyya fayyina bara baraati. Xiyya jireenya bara baraati. Xiyya mootummaa Waaqayyootiif nama qopheessudha jechuudha. Egaa maatii Waaqayyoo, ijji yoo soome badaa arguu irraa, gurri yoo soome badaa dhaga'uu irraa, arrabni yoo soome dabaa dubbachuu irraa, badaa dubbachuu irraa. Kanaafidha kan jedhameef jechuudha. Soomi qofa, nyaata qofa, of dhorkuu qofa osoo hin taane bifa adda addaatiin ilaalla. Sa'aatiin dhorkii duwwaa osoo hin taane ijji keenya waan hamaarraa yoo gore, gurri keenya waan hamaa dhaga'uu yoo dhiise, arrabni keenya waan dabaa waan badaa dubbachuu yoo dhiise,
soomiin kun sooma sirriidha. Sooma sirrii moo sirrii miti? Sooma sirriidha. Garuu arraba keenyaan nama hamachaa, nama lolaa, namatti malaa, gurra keenyaan waan dabaa dhaggeeffachaa, ija keenyaan waan hamaa yaadaa, waan hamaa ilaalaa sooman nuti soomnu sooman jedhamu jechuudha. Sooman jedhamu. Kanaaf sooma qulqulluu haa soomnu, sooma dhugaa haa soomnu, sooma waaqayyo jaallatu haa soomnu. Yaa kiristaanota, har'a addunyaan sa'atii ni sooma, sa'atii daqiiqaaf sekendii lakkaa, sekendii irratti per sekendii lakkaa. Garuu arraba isaatiin, hojii isaatiin, adeemsa isaatiin waaqayyoon walloleera. Waaqayyotti araaramuuf immoo dursa gaabbii galuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf qalbii jijjiirrannee qophaa'uu qabna. Qophaa'uu qabna. Ijoollee waaqayyoo bakka jirrutti hundumtiyyuu mootummaa waaqayyootiif qophaa'uu qabna jechuudha. Inni itti aanu lagachuun yookaan sooma jechuun maal akka ta'e ilaalla. Lagachuu jechuun seera amantaa fi akkaataa hiika mana amantaa keenyaatiin yookaan ortodoksiitiin yeroodhaaf wantoota dhorkaman irraa of qusachuudha, of dhorkuudha, of ittisuudha jechuudha. Lagachuu jechuun fakkeenyaaf dhadhaan yeroo soomii keessa nyaatamu, foon illee kan nyaatamne, wannoonni biroon ni jiru. Hanqaaquu nyaataa fi dhugaatii hin eeyyamamne irraa amma yeroo eeyyamameetti of qusachuudha. Asirratti Daani'el boqonnaa 10:3, raajichi Daani'el boqonnaa 10:3 irratti ani jedhe hanga guyyaa 7 guututti dhadhaan coomni foon afaan koo hin geenye jedhe abbaan keenya raajichi Daani'el jechuudha. Kanaaf kan nuti lagachuu qabnu, sooma nuti soomuu qabnu, dhorkii nuti dhorkamnu dhadhaa, foon, nyaata kanneen sooma keessa dhorkaman, dhugaatiiwwan adda addaa fi kan kana fakkaatan irraa of qusachuudha. Hanqaaquu of qusachuudha, of dhorkuudha jechuudha. Kanaaf yaa kiristaanota, walumaa galatti sooma yookaan laguu jechuun wantoota waaqayyo wajjin walitti nu buusan irraa of qusachuuf waaqayyotti dhiyaachuudha. Wantoota waaqayyo wajjin walitti nu buusan irraa of qusannee waaqayyotti immoo dhiyaachuudha. Waaqayyo gooftaan keenya guyyoota 40 soome, gadaama Qorontos deeme. Haa soomu iyyuu malee inni cubbuu qabaatee yookaan balleessaa qabaatee miti. Inni badii qabaatees miti. Inni garuu fakkeenya nuuf ta'uufidha. Fakkeenya har'a nu'eef, ijoollee isaatiif, uumamtoota harka isaatiif fakkeenya ta'uudhaaf soome. Sooma nu barsiise. Kanaaf sooma nuti soomnu sooma qulqulluu ta'uu qaba. Sooma nuti soomnu sooma gaarii yookaan jaallatamaa ta'uu qaba. Fuula waaqayyootti kan fudhatamu ta'uu qaba jechuudha. Har'a addunyaan ni sooma, afaaniin ni sooma, dubaan dabaa yaada. Afaaniin ni sooma, dawa galeetii nyaata. Sa'atii hagana jedhame, daqiiqaa hagana jedhame eeguuf tattaafata. Garuu arrabni isaa dabaa raawwachuutti fiiga, nama loluutti fiiga. Kun sooma sirrii akka hin taane isin hubachiisa maatii waaqayyoo. Kanaaf uumamtoota biroo irraa adda ta'uu keenyaa fi amala bineeldotaa fi bineensotaa akka hin qabaanne kan ittiin mul'ifnudha jechuudha. Kan raawwachuun keenya uumama kabajamaa ta'uu keenya mul'isa.
uumama kabajamaa ta'uu keenya ni mul'isaa jechuudha. Lagachuun keenya guyyaa 3 fi guyyaa 7 fi halkan 21 guyyaa 40 walitti jechuudha. Kanaa ol nyaataa fi dhugaatii irraa of qusachuun dandeenya jechuudha. Sa'atiidhaan immoo sa'atii 9 fi sa'atii 18 nyaata irraa of qusachuudhaan dhiphuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos irra ga'e yaadachuudha. Dhiphuusaa gidiraa isaa kan isarra ga'e ittiin yaadannaa jechuudha. Eebochuu eeyyama. Eebatee beelofnee dhiphannee dhiphina sana yaadanna. Yoo quufne amma quufaan mee namoota sooressi tokko ilaala. Quufaadha bakka of ga'uudha. Of ga'eera waan ta'eef waa'een Waaqayyoo irraanfata. Waa'ee uumaa isaa irraanfata. Garuu kan beela'e kan soome Waaqayyoon ni yaadata. Laphee isaa keessatti bara baraan ni yaadata jechuudha. Waaqayyoo akka isa yaadannu yeroo hundumaatti eeyyama isaa isa guddaa nuuf haa ta'u. Kanaaf nama tokko nama biraa irraa akka caalu kan godhan keessaa inni tokko nyaata. Namni jalqaba cubbuudhaan kan qabame karaa nyaataatiinidha. Kunis namoonni baay'een nyaatanii buluuf rakkoo baay'ee keessa darbu jechuudha. Nyaataan uumamni dhalli namaa kan dogoggore, kan Waaqayyo abboome, kan Waaqayyo nyaatin ittiin jedhe nyaachuurraa kan ka'e waan dogoggorte Addaaminis dogoggorsite wanni Waaqayyo dhorkee irraa abbooma mudhiiste cabsite abboommi diiguudhaan ari'atamanii har'as addunyaan wanni Waaqayyo dhorkee soomanni ajaje soomuu dhiisuudhaan dheekkamsi addunyaa irratti baay'achaa jira. Dheekkamsi uumama addunyaa irratti babal'achaa jira jechuudha. Kanaaf gara keenyatti akka dhumneef jechaa jechuudha. Gara keenyatti akka dhumneef dhiphinnii fi gidiraan dursinee soomuu qabna. Dursineeti kadhachuu qabna. Dursineeti gara isaatti boo'uu qabna jechuudha. Nama qofa osoo hin taane simbirroonu kiyyoo keessa seenan nyaataaf jedhaniiti. Kanaaf hin ilmi namaa garuu yeroo dheeraadhaaf osoo hin nyaatin jiraachuu waan danda'uuf lagachuudhaan turee hafuura qulqulluu uffachuu ni danda'a jechuudha. Yoo soome, yoo sagade, yoo kadhate hafuura qulqulluu uffachuu danda'a. Hafuura qulqulluutiin guutamuu danda'a. Kanaaf maatii Waaqayyo har'a nuti kan soomnu, har'a nuti kan kadhannu, har'a nuti kan itti boonynu hafuura qulqulluudhaan akka guutamnuuf jireenya bara baraa akka argannuufidha jechuudha. Inni itti aanu inni lammaffaan seeraa fi akkaataa jalqabbii laguu yookaan kadhannaa yookaan soomii ilaalla. Lagachuun yookaan sooma kan jalqabe ilma namaa guyyaa Waaqayyoon gaddisiise jiru bara baraan kan jiraachaa ture Waaqayyoon gaddisiisuurraa kan ka'e kan hari'atame abbaa keenya Addaamirraati jechuudha. Innis jannata keessaa bahe. Jannata keessaa yeroo bahetti ni ari'ame, ni jibbame, Waaqayyo itti gadde. Yeroo kanatti Waaqayyos dhiifama akka godhuuf dhala keerraa dhaladheen dhufeen si fayyisa ittiin jedhe. Dhala keerraa dhaladheen si fayyisa. Bara 5,500 waggaa 5 fi ji'a 5 osoo hin taane guyyaa 5 fi halkan 5 jedhee fakkeenyaan barsiise. Dhaladheen si fayyisa ittiin jedhe. Jalqabbiin soomii Addaamirraa ta'uusaadha jechuudha. Ilmi namaa du'aa wajjin walii galuu baatus duutis dirqama hin turre. Akkuma kanaan kan nyaatu, kan dhugu, uumamuufis beela'uun
dirqama ta'e hin uumamne garuu rakkoo abbaa keenya daamin mudatee dhufeeni gorsa bofaa fi daabiloosiin kan dhageesse Hewaan firii mukaa hin nyaatin jedhamte isheen garuu nyaachuudhaaf murteessite abboommii waaqayyoo diiguudhaaf murteessite ni karoorsite ni yaadde erga nyaataa kana nyaattee boodas murtiin itti murtaa'e kanaaf maatii waaqayyoo Addaamirraan kan ka'e soomiin dhufe murtiin du'aas kan dhufe karaama sana ta'uu hubannaa jechuudha. Kanaaf du'aa fi awwaalcha ishee irratti murteessisee rakkina Addaamii fi Hewaan ilma namaa hundatti kan fide karaa isaanii ta'uusaa hubannaa jechuudha. Karaa isaanii erga dhufe du'a jalaa ba'uuf lagachuu fi sooma kadhannaa fi aarsaa jilbeenfannaa fi boo'ichi gara waaqayyootti dhiyeessuun akka waaqayyoo jireenya bara baraa isaaniif kennuuf seera ta'ee dhaabbatee cubbuu Addaamii fi Hewaan jalqaba ijoollee isaaniitiin babal'achaa dhufee dhaloonni ilmaan Addaam karaa seetiitiin jiru akkanatti babal'atee jedha. Waliin ilaalla. Addaam waggaa 930 Seet itti aansee Henoos Qaayiniin Maaliyaan Yaared Henook Matusaalaan waggaa 960 jiraate. Laamee yeroo jalqabaaf nama 2 kan ajjeesedha. Nohi hidda dhaloota Addaam kana keessatti cubbuu baay'een raawwatamaa tureera. Caalaatti garuu hidda dhaloota salgaffaa yeroo lamee irratti garmalee nama ajjeesuun kan itti baay'atedha. Lameen nama yeroo jalqabaatiif nama ajjeese fi ija isaatiin ija hin arginedha. Kan ijaan hin arginedha. Kan hin ajjeese tokkoffaa Qaayilidha. Nama lammaffaa immoo inni ijaan waan hin argineef mucaa harka isaa qabee deemu yookaanis harka isaa agarsiisu kan ajjeesedha. Isaan kana lamaanuu yeroo tokkotti kan ajjeese. Egaa akkana jechuun cubbuun ilma namaaf dhukkubbiin foonii fi baay'achaa dhufe lagachuu fi kadhannaa fi soomiin yookaan lagachuu fi fayyina lubbuutii fi akka ta'aniif ni beekamaa jechuudha. Egaa yeroo kana jalqabee ilmi namaa karaa soomaa fi kadhannaadhaan deemuu baatus Waaqayyo yeroo lafa bishaanii badiisaatti balleessuuf qophaa'etti nama Waaqayyoo adda ta'e tokko kan jechuun kadhannaa fi soomiidhaan qulqulluu Nohi argate. Erga Nohi wajjin waadaa galee booda lafa bishaanii badiitiin balleesse. Nohi garuu Waaqayyo duratti qulqulluu waan tureef Waaqayyo qulqullummaa isaaf galee qulqullummaa isaaf kadhannaa Nohi uumamtoota muraasa akka dachee irratti hafan isaan gargaareera. Kanaaf soomni fayyina lubbuutiif bu'aa qaba. Bu'aa qaba moo hin qabu? Bu'aa qaba. Jireenya bara baraatiif bu'aa qaba. Qorumsa foonii adda addaa irraa ni balleessa, ni fayyisa. Jajjaboodhaaf humnaan ni ta'a, dadhabootaafis humna ni ta'a jechuudhaan abboonni qulqulloonni ni dubbatu. Kakuu haaraa yommuu seennus garuu fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos haala haarawaadhaan nuuf kaa'ee ofii isaatiif soomee nutis akka soomnu nu barsiisee jechuudha. Kanaaf nuti soomuudhaaf yeroo hundumaatti bakkaaf yeroo kennuu qabna. Bakkaaf kallattii kennuu qabna. Jireenya keenyaan adeemsa keenyaan soomuudhaan Waaqayyotti jiraachuu qabna jechuudha. Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Maatii Waaqayyo
Kanaaf waa'in soomii namoota baay'eetiif gaaffii ta'a. Garuu nuti warri beeknu, warri waa'ee isaa beeknu amantiidhaan, lapheedhaan yoo amanne, yoo soomne, yoo jilbeenfanne jireenya bara baraa argannaa jechuudha. Waaqayyo nama soomee jireenya bara baraa argatu hunduma keenya nu haa taasifatu. Waaqa kakaasee jalqabsiisee nu xumursiiseef maqaan isaa kan ulfaatee kan kabajame nuuf haa ta'u. Kutaa itti aanutti kan ilaallu seera lagachuu fi sooma kakuu moofaa keessatti ilaalla. Waaqayyo gooftaa keenyaaf galanni haa ta'u. Kan kakuu moofaa waliin ilaalla. Kutaa sadaffaratti immoo kakuu haaraa ilaalla. Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Waaqa kakaasee jalqabsiisee nu xumursiiseef galanni haa ta'u. Deessoo haadha isaa dubroo Maariyaam ergamoota Waaqayyoo toloota qulqulloota hundumaa akka aangoof kennaa isaaniif maqaan isaanii kan ulfaatee kan kabajame kan ol jedhanuuf haa ta'u. Galatni Waaqa keenya uumaa keenya Yesuus Kiristoosiif haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen. Maatii Waaqayyoo firii tawaayidoo tiibii saabskraayibii laayikii fi sheer gochuudhaan saba kiristaanaa addunyaarra jiru maraan akka geessan maqaa Waaqayyootiin isin gaafanna. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u.